Akkam jirtu nagaa keessanii maatii miidiyaa dirree barnootaa an obboleessi keessan Oliyaad Baratichi nagaa koodha. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan Oromoo afaan keenya afaan keessan afaan saba guddaa kanaan isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyan chapter 2 irra jirra. Chapter 2 paartii kanaan ammoo ka wajjin laallu instrument of foreign policy dha jechuudha. Kana jechuun imaammata alaa tokko hojiirra oolchuuf yookaan raawwachiisuuf meeshaalee nuti itti gargaaramnu karaalee nuti irra deemnudha jechuudha. Kan laallu asirratti miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu akka hin daganne, akkasuma immoo maatii keenya warri taatan like comment share gochuudhaan jalqabaa viidiyoo kana laaluun dura tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan Oliyaad Baratichadha. Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa hamma dhumaatti nafaana taanaaf irraa koodha akka eessayyuu naqneen duraa. Egaan akkuma isiniin jedhe akkuma jalqaba kaafne foreign policy fi dippiloomaasiidha mata dureemti chaaptarii kanaayyuu. Achi keessaa egaa paartiiwwan muraasa laallee jira jechuudha. Paartii kanarra geenye jira. Azalatti foreign policy jalatti kan laalloorraa instruments of foreign policy dha jechuudha. Imaammata alaa tokko milkeessuuf yookaan ammoo hojiirra oolchuuf instrumentii akka meeshaatti wantoonni nuti itti gargaaramnutu jira. Isaan sana discuss goona jechuudha. Azalatti instrumentii yookaan meeshaaleen kun karaa saditti waan saditti qoonnee ilaaluu hin dandeenya. Kan jalqabaa political instrumentiidha. Inni dippiloomaasii fi alliyaansii walta'iinsa uumuu waan akkasiidha. Inni lammaffaa irratti ilaallu economic instrumentii ilaalla. Sadaffaa fi gara dhumaarra immoo military instrumentiis ilaallee paartii kana xumurra jechuudha. Amma dhumaatti nafaana tura. Jalqabatti kan ilaallu egaa dippiloomaasiidha jechuudha. Dippiloomaasii jechuun maal jechuudha? Diplomacy is an art of conducting international relation between actors jechuudha. Between actors. Aktaroonni jiru. Aktaroonni dippiloomatii waliin taphatan jechuudha. Aktaroota kana gidduu yookaan biyyoota jechuun dandeessu. Aktaroonni biraas jiru. International non-governmental national organization hin jiru. Governmental organization kan biraallee hin jiru. Sadarkaa addunyaatti kan socho'an isaan sun aktarootadha. Akka ammaatti socho'aa kan jiran jechuudha. Yeroo baay'ee garuu biyyadha. Aktaroonni meen aktarii yookaan taphattoonni ijoon biyyootadha jechuudha. Aktaroota kana gidduutti aartii raawwatamuudha jechuudha. Gaa dippiloomaasiin aartiidha jechuudha. Diplomacy is peaceful means of managing foreign policy. Imaammata alaa tokko manage gochuudhaaf, gaggeessuuf, raawwachuudhaafi karaa naga qabeessa ta'eedha jechuudha dippiloomaasiin. Karaan biraa waraanadha mini. Karaan ittiin foreign policy manage goonu waraana wariidha. Inni sun karaa naga qabeessa miti. Waraanni filannoo isa dhumaadha yoo dippiloomaasiidhaan dadhabameedha jechuudha. Waraanni kan filatamu sababni isaas deterrence decisive waan ta'eef waraana jechuudha. The goal is to influence the behavior of other states. Gooliin yookaan galmi dippiloomaasii maalidha yoo jettanii amala biyya biraa influence gochuudha. Biyyi tokko akka biyyi sun barbaadde akka taatu. Fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaa wajjin dippiloomaatota wal jijjiirtee jirti. Ameerikaan maal barbaaddi? Itoophiyaa influence gochuu barbaaddi jechuudha. Itoophiyaan amala akka wayiitti akka aakti gootu yookaan biheevarii wayii akka qabaattu barbaaddi. Keeniyaaf Itoophiyaan isa afaan dippiloomaatota wal jijjiiroo ta'e Itoophiyaan Keeniyaan akka wayii akka taatuuf feeti. Keeniyaanis immoo Itoophiyaan akkanaaf taatuun fedhatti. Kanaaf influence wal godhu jechuudha karaa dippiloomaasiitiin aktaroonni yookaan biyyoonni. Diplomacy is not foreign policy and must be distinguished from it. Diplomacy fi foreign policy tokko miti jarri kuni. Kanaaf adda adda baasnee ilaaluun barbaachisaadha. Diplomaasiin instrumentiidha. Instrumentii akkamii? Foreign policy yookaan imaammata alaa tokko kan ittiin raawwachiifnudha dippiloomaasiin jechuudha. Kanaaf jarri kun tokko miti yookaan immoo foreign policy asitti akka miinsitti fudhattanii dippiloomaasii ammoo akka miinsitti fudhachuu hin dandeessu. Dippiloomaasii akka miinsitti, foreign policy immoo akka indiitti fudhachuu hin dandeessu. Indiin inni dhumaa garuu jechuudha national interestidha. Akkuma isinitti hime kaayyoon gooliin inni dhumaa national interest faayidaa biyya sanaa kabachiisuudha dhumarratti jechuudha.
garuu karaan irra deemnu ka dippiloomaasii, foreign policy, dhumarra national interest akkatti yoo ta'e gaariidha jechuudha. Dippiloomaas, foreign policy, dhumarra national interestii arganna akka kanatti deemna jechuudha. In the past time yeroo darbe keessa bara durii jechuudha. Yookaan old diplomacy kan jennutu jira. Old style diplomacy kan jennu jechuudha. Diplomacy was practiced in formalistic, karaa formalistic ta'een, formalistic fi rigidii ta'een jirani bakka karaa formal ta'een fi karaa rigid yookaan karaa jabaataa wayii ta'een jechuudha. Baay'ee conservative karaa ta'e wayiitiin maal irratti immoo limited kan ta'edha. Bilateraalii ture. Bilateraalii jechuun biyyoota lama gidduutti. Amma diplomatic mishiniin bilateraaliin jira, multilateraaliin jira, public diplomacy maaliin jira miti. Just yeroo durii garuu bilateraalii qofa ture. Aktaroota lama gidduutti jechuudha. Biyyoota lama gidduutti of countries represented by ambassadors. Gamaa gamana egaa ambaasaaddaraan bakka bu'u biyyoonni ambaasaadara wal jijjiiru. Kan dippiloomaatonni hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa fi Itoophiyaa fudhattan ambaasaaddarri Ameerikaa as Itoophiyaa keessa taa'a. Faayidaa Ameerikaa eegsisaa, kan Itoophiyaas immoo achi taa'ee faayidaa Itoophiyaan Ameerikaa keessatti qabdu eegsisaa jechuudha. Ambaasaaddarri wal jijjiiru. Kan durii jechaarra amma bilateraalii ture jechuudha. Durii the bargaining process and other diplomatic processes were carried out secretly and behind the closed door jechuudha. Dur jechuudha amma miti gaamma. Bargaining styliin illee jijjiirameera. Bargaining jechuun maal jechuudha? Bargaining jechuun tuyi bargaining can be defined as a means of settling differences. Bargaining jechuun itti deebinaashi. Means of settling difference karaa ittiin garaagarummaa jiru furru ta'ee garaagarummaa jiru yookaan interestii jiru furru garaagarummaa interestiitti jira minire karaa ittiin garaagarummaa yookaan garaagarummaa interestii jiru kan ittiin furru ta'ee over priorities between contestants jechuun biyyoonni lama jiru fakkeenyaaf fedhii adda addaa qabu biyyoonni lamaanuu wal mormu jechuudha. Through an exchange of proposaalota yookaan kana jedhanii karoora walii baasuudhaan jechuudha. To reach agreements waliigalteerra ga'u, compromises araaramu, and the settlements where government objectives conflict jechuudha. Yookaan immoo kaayyoon mootummoota lamaa yookaan isaa olii yoo walitti bu'u interestiin mootummoota adda adda ta'a miti. Kanaaf akka lachuu fayyadamanitti yookaan akka lachuu hin miidhamnetti baalaansii gochuudhaan interestii mootummoota sanaa araarsuu walitti araarsuu jechuudha. Araarama jechuudha. Diriddirii isa jennudha. Bargaining jechuun. Kanaaf bargainingiin isa kanadha. Bargainingiin dur ture maalidha yoo jettanii bargainingii fi dippiloomatic processiin biraa jechuudha. Karaa icciitii ta'een kan inni raawwatamaa ture. Karaa icciitii ta'ee fi karaa closed doors ta'een. Closed doors jechuun balbala cufuu jechuudha. Dippiloomaatii wal jijjiiruu dhiisu. Bilateraalii irraa kanaaf dippiloomaasiin wal jijjiiramu ture jechuudha. Dippiloomaasii wal jijjiiruun hin turre duri jechuudha. Kun amma old styleidha jechuudha. Closed door jechuun biyya biraatti balbala cufachuudha. Old style diplomacy became obsolete. Amma gaa obsolete ta'eera jechuudha. Obsolete jechuun outdated, yeroon kan irra darbe yookaan faashinni kan irra darbe jechuudha. Amma gaa isarra faashinni darbeera jechuudha. Dippiloomaasii durii sanarra. Dippiloomaasiin durii amalli isaa formalistic, rigidii fi bilateraalidha jenneerra. Kan ammaa gaa modern dipiloomaasiin jechuudha. Different from old style diplomacy practicing addadha jechuudha. Kan ammaa kun kan duriirra adda. Old style diplomacy became obsolete. Okay, rendebe sorry. League of Nations erga hundaa'ee baay'ee kan inni hafe. With the formation of the League of Nations. League of Nations yookaan jirame liigiin biyyoota yookaan liigiin mootummootaa erga hundaa'ee booda 1921 jechuudha. Ergasii old style diplomaasiin hafeetu dipiloomaasiin modern ta'e dipiloomaasiin ammayyaa bakka buufame jechuudha. Yeroo jalqabaatiif League of Nationitu multilateral diplomaasiidha. League of Nationiin baay'ee biyyoota baay'ee gidduutti kan ta'udha. There arose multilateral diplomacy. Ergasii maaltu ka'e jechuudha. Dipiloomaasii multilateral ta'e jechuunis dipiloomaasii biyyoota baay'ee gidduutti
Public diplomacy kan jennu uummatumti hin jiramini go hariiroo diplomacy uummataa jennaan isa kanaani. Leader to leader diplomacy liidaroonni mataa isaaniitiin bulchitoonni biyya sanaa yemmuu diplomaasii uuman inni kun submitted diplomacy jennaani. In sharp contrast to select diplomacy and bilateral diplomacy illee hin jira. Sharp contrast jechuun darbee immoo bilateralii fi secret diplomacy illee hin jira jechuudha. Ammas still jechuudha kan durii akkama kan durii sanaa jechuudha. Well, regardless of whether diplomacy is conducted openly or secretly, diplomaasiin tokko karaa icciitii ta'eenis haa ta'u karaa banaa ta'een haa raawwatamu akkasuma multilateraalis haa ta'u biyyoota baay'ee gidduutti bilateraalis haa ta'u biyyoota lama gidduutti implicitly jechuun callisaan jechuudha akkasumatti haa ta'u yookaan formaalii haa ta'u faallaa formaaliitiin implicitliini. Ambaasaaddaroota wal jijjiiru ambaasaaddaroota haa ta'u leader to leaderiis haa ta'u esseensiin dimokiraasii yookaan amalli dimokiraasii inni ijoon baargeeningiidha jechuudha. Baargeeningiin akkuma isiniin jedhe araarsuudha jechuudha. Konfliktii interest of konfliktii araarsuudha gidduutti baalaansii uumuudha jechuudha. Waan dhabanii waan luus godhantu jira gidduu sanatti garuu baay'ee akka miidhamnetti interestiiwwan sana walitti araarsuudha. It involves the attempt to change the policies maaltu bargaining jechuudha. Policies imaammata jiran jijjiiruuf yaalu actions gochoota biyya san keessatti ta'an jijjiiruuf yaalu attitudes ilaalcha biyyi sun qabdu jijjiiruuf yaalu and the objective of other government and their diplomats by persuasion. Objectivii kaayyoo biyyi sun qabdu jijjiirsisuu yaaluu jechuudha gaamma karaa kamiin by persuasion amansiisuudhaan humnaan otoo hin taane gaama dipiloomaasii keessatti yaadan amansiiftaa jechuudha. Persuade goota offering rewards ni badhaastaa. Fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaan yoo akkana goota ta'e isin badhaasaa gargaarsa si kenna qarshii maal akkasittiin badhaasuudhaan ta'uu danda'a. Qarshii yookaan gargaarsa waraanaa ta'uu danda'a. Exchange concessions fi tiriitiidhaan illee yeroo tokko treetis doorsisaan illee ta'uu danda'a. Loonii hambisuudhaan illee ta'uu danda'a yookaan idaa walirra haquudhaan waan akkasiitiin poolisii fi action attituudii biyya sanaa geddarsiisuu yookaan jijjiirsisuu somewhat guutummaatti ta'ullee baatu hamma tokko jijjiirsisuu yaaluu jechuudha. The international law that governs diplomacy is the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 kan jedhamu. Vienna Convention on Diplomatic Relations hariiroo Viennaatti kan taa'amedha. Konferansiin kuni yookaan waliigalteen kun kan irra ga'ame diplomatic relation irratti jechuudha. Maal jedha akka seera addunyaa yookaan international law kanatti only states are diplomatic actors jechuun aktarii ta'uu kan qabu taphattoota ta'uu kan qabu biyyoota qofadha jedha. Akka waliigaltee kanaatti biyyoonni qofti diplomatic aktarii ta'uu qabu kan jedhudha. Garuu realitii isaa immoo gaafa laaltan dhugaa lafarra jiru jechuudha. The modern international system also involves powerful actors that are not states such as INGOs and IGOs. Dhugaa lafa jiru garuu gaafa laaltan jarri kunillee aktarii ta'anii fayyadamu. Powerful aktarii ta'anii INGOs kan jennuun international non-governmental organizations warri ta'an kan akka fakkeenyaaf masqal fannoo diimaa warri kunniin akkasuma immoo IGOs warri jedhaman kunniin ammoo warra governmental dhaabbata mootummoota wal ta'anii ta'e jechuudha. Sadarkaa addunyaatti kan socho'u fakkeenyaaf Arab League faa fudhachuu dandeessu. European Union faa African Union isaan kunniin fakkeenya IGOti. Inni kun immoo fannoo diimaa addunyaa fudhachuu dandeessu qadii masqalee jechuudha. Isaan kunis aktaroota ta'aniitoo yeroo itti tajaajilan argina jechuudha. Dhaabbata miti mootummaati inni kuni. Dhaabbata miti mootummaa ta'e sadarkaa addunyaatti kan socho'u. Kun immoo dhaabbata mootummaa ta'e sadarkaa addunyaatti kan socho'u dhaabbata mootummootaa ta'e jechuudha. Fakkeenya isaanii isinii tuqee jira.
Well, rules of effective diplomacy. Diplomaasii tokko akka effective ta'uuf yookaan maal jechuudha akka sirritti hojiirra ooluuf seeronni dippiloomatiin yookaan ambaasaaddarri tokko eeguu qabutu jira. Yookaan ambaasaaddarri tokko amalli inni mul'isuu qabutu jira jechuudha. Dippiloomaasiin sun akka effective ta'uuf. The following are some of the basic rules that diplomats have employed with greater effectiveness over the years. Jechuudha baraa baratti baroota baay'eedhaaf akka effective ta'uuf dippiloomaasiin biyya sanaa akka effective ta'uuf fakkeenyaaf dippiloomaasiin Itoophiyaa effective akka ta'uuf ambaasaaddaroonni Itoophiyaa wantoonni isaan gochuu qaban jechuudha. Tokko be realistic ta'uu qabaatu. Realistic ta'uu qabaatu yoo jennu it is important to have goals that match your ability to achieve them jechuudha. Gooliin dippiloomatiin suni baafatu galmi qabatu suni dandeettii isaa kan madaalu ta'uu qaba. Gooliin sun kan galma ga'amu ta'uu qaba malee akkasumaan jiramini kaloora humna keessanii olii yeroo itti baaftan yeroo tokko tokko akkas ta'uun qabaatu jechuudha. Dandeettii biyya sanaa economically, politically, socially dandeettii biyyi sun qabdu madaaluu qaba jechuudha. Duraan dursee kaayyoo galma baafachuun dura yookaan waanuma humna isaa ol ta'e yookaan olsen ta'u jechuudha. Riyaalitii lafarra jiru laaluu qabaadha. Be realistic jechuun dhugaa lafarra jiru laalii. Dhugaa biyya kee keessa jiru, dhugaa addunyaa, dhugaa lafarra jiru laaliidha. Be careful about what you say. Waan jettuuf of eeggadhuudha jechoota filadhuudha. Inni kun immoo use words carefully jechoota of eeggannoodhaan fayyadamii. Injiramini yeroo tokko tokko dippiloomaatonni yeroo akka argan haasa'anii baay'ee hordofu, miidiyaan baay'ee hordofa, namni baay'ee gurratti kennee dhaggeeffata waan ta'eef yeroo haasa'an haasaa isaaniif baay'ee of eeggachuu qabu jechuudha dippiloomaatonni. Understand the other side jechuun ammoo saayidii biraa hubadhu. Wal hubachuun hin jiramiti. Fakkeenyaaf Keeniyaa fi Itoophiyaan dippiloomatii wal jijjiiranii jiru haa jennu. Dippiloomatiin Keeniyaa sun jechuudha riyaalitii Itoophiyaas dhaggeeffachuu qabaataadha. Just fedhiima Keeniyaa eegsisuudhaaf qofaas ta'a otoo hin taane dhaggeeffachuu qabaata. Wal dhaggeeffachuun gaariidha jechuu maafi. There are several aspects to understand the other side. One is to appreciate one opponent's perspective even if you do not agree with it. Yoomatti waliin galtu ta'ellee amma isin dippiloomatii ta'uu dandeessu fuula duratti yoomatti waliin galtan ta'ellee jechuudha. Perspective yookaan yaada sanatti bakka dinqisiifachuu qabaachuu qabdu. Dinqisiifachuun hin jiramini dinqisiifachuu jechaama akkas gochaama influence gootu malee guutummaatti fuulatti mormuun baay'ee chaalenjingiidha jechuudha. Dippiloomatii gaafa ta'an bakka yooma yaada sanaa hin fudhattan ta'e dinqisiifachaa akkasittiin jijjiirsisuuf yaaluudha malee jechuudha. Be patient jechuun obsa qabaadhuudha. Obsa qabaachuudha. Obsa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Dippiloomatii gaafa taatan, ambaasaadar gaafa taatan. It's also important to bide your time. Being overly anxious can lead to consciences that are unwise and may convey weakness to an opponent jechuudha. Opponent kanaaf patientii ta'uun obsa qabaachuun baay'ee murteessaa akka ta'edha. Instrumentii lammaffaatti ceena. Instrumentii lammaffaan economic instrumentiidha. Inni kun egaa instrumentii of foreign policy keessaa isa lammaffaadha jechuudha. States often tend to use their economic muscle to influence the behavior of their counterpart jechuudha. Biyyi tokko biyya biraa influence gochuudhaaf economic muscle yookaan irree diinagdee ishee fayyadamti jechuudha. Yeroo baay'ee irree diinagdee ishee fayyadamtee biyya tokko actionii ishee gocha perceptionii fi roolii biyya sanaa maal gooti influence gooti dhiibbaa irratti humti jechuudha. Holistiin akkamitti ibsa? Stated that economic instruments are used for three purposes, namely economic instrumentii sadi tarreessa holistiin jechuudha. Warra sadeen kana yoo tarreessu inni tokkoffaan
purposeidha for three purpose kaayyoo sadiifidha jedha kaayyoo sadiif economic instrumentii fayyadamti biyyi tokko biyya kaan influence gochuudhaaf jedha kaayyoon inni jalqaba purposeen inni jalqaba to achieve any foreign policy objective by exploiting need and dependence and offering economic reward trade ending and imposing economic punishment kanneen achieve gochuudhaaf jechuudha economic objective achieve gochuudhaaf karaa rewardidhaan ta'uu danda'a injiramiti badhaasuudhaan treatiidhaan doorsisaan ta'uu danda'a economic punishmentii qoqqobbii irra kaa'uudhaan ta'uu danda'a karaa kanaatiin foreign policy ofii sana maal gochuuf jecha achieve gochuuf jecha itti kan fayyadamtuudha biyyi jedha olistiin yoo ibsu lammaffaan immoo purposeen biyyi tokko economic instrumentii fayyadamtee biyya biraa influence gootuuf to increase state's capability or deprive potential enemies capabilities jechuudha dandeettii biyya ofii guddisu yookaan immoo dandeettii biyya biraa irraa fuudhu deprive gochuu irraa hir'isu irraa mulqu jechuudha deprive potential enemies capability dandeettii biyya tokko dadhabsiisu jechuudha karaa biraatiin biyya tokko dadhabsiisu biyya ofii immoo capability yookaan dandeettii biyya ofii immoo dabaluuf kanaafis hin gargaaramu jedha sadaffaa irratti immoo to create economic satellite jechuun immoo gabaadha guaranteed market and resource of supply jechuudha market is for resource and supply jiramanii resource ishee bakka itti gurgurattu gabaa mijeeffatti jechuudha kun economic satellite jedhama jechuudha economic satellite uumuudhaafis ta'uu danda'a jechuudha biyyi tokko economic instrumentii kan isheen gargaaramtu akka olistiin jedhutti jechuudha baay'ee gaariidha to serve the above objectives kaayyoo armaan olii kana egaa hojiirra oolchuudhaaf states of often employ different technique of economic reward and punishment jechuudha economic rewardin punishmentiinis hin jiru armaan gadiitti warra laallu kanadha kanneen fayyadamti jechuudha biyyi tokko maal gochuuf objectiviiwwan armaan olii kana galmaan ga'uuf jechuudha objectiviiwwan sadeen olistiin tarreesse kana galmaan ga'uudhaaf rewardii badhaasa yoo ta'u punishmentiin immoo adaba jechuudha yerootti biyyi tokko biyya adabdu karaa kamiin karaa ikoonomiitiin jechuudha badhaastus immoo ikoonomumaan jechuudha economic punishment the specific things that can be used to reward or punish constitute various control over the flow of goods between countries which include the following jechuudha goodsiitu jira flow of goodiitu jira jechuun meeshaaleen biyyoota lamaan sana gidduu deddeebi'antu jira isaan control gochuu of keessatti qabata jechuudha rewardii fi punishmentiin kun inni jalqabaa egaa taarifadha fakkeenyaaf taarifadha economic instrumentiidha taarifni foreign made product coming into a country are taxed for the purpose of raising revenue protecting domestic producers from foreign competition jechuudha taarifni taaksiidha taaksii wantoota alaa galan algalchii irratti taaksii fe'amudha taarifni maaliif irratti fe'ame yoo jettan purpose of raising revenue galii biyyaa ol guddisuudhaaf fe'ama tokkoffaa lammaffaa immoo protecting domestic producers oomishtoota biyya keessaa yookaan indaastiriiwwan biyya keessaa maalirraa tiksuuf foreign competition dorgommii alaarraa dorgommii indaastiriiwwan alaa irraa eeguuf jecha kaayyoo gurguddaa lamaaf ilaa jechuudha tokko galii biyyaa guddisa taaksiin yookaan taaksiin bifa taarifaatiin fe'amu kun wantoota alaa galan irratti lammaffaa immoo oomishtoota biyya keessaa jajjabeessa indaastiriiwwan biyya keessaa jajjabeessa jechuudha egaa kana fakkaata taarifni the tariff structure can be used effectively as an incentive or punishment when country stands to gain or lose important market for its products by increasing or decreasing the amount of tariff jechuudha amount of taarifii hamma taarifaa kana gabbuusuudhaan yookaan ol kaasuudhaan maal gooti jechuudha in to'atti jechuudha biyyi tokko economic biyya isheen to'atti kootaadhaan lammaffaan kootaan maalidha quantitiidha koota
quota, the supplier is allowed to say only a certain amount of goods in a given time period jechuudha. Supplier yookaan dhiyeessitoonni biyya sanaa meeshaalee hamma murtaa'oo ta'an yookaan hamma kana jedhamanii mootummaadhaan hammi isaanii yookaan kwaantitiin isaanii murtaa'anii biyya keessa galchuu qabu jechuudha yeroo murtaa'aa keessatti. Kun kootaadha. Kootaanii akkuma isin jedhe kwaantitii hir'isuudha jechuudha. Kwaantitii yookaan hamma meeshaalee alaa galuu qaban murteessuudha mootummaan kan murteessu yoo ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf Jibuutiirraan meeshaan kan kana fakkaatu kosmootiksiin akkanaa hammi kuni qofti tooniin amma kanaa maaliin safarama isintu beekasa. Wanti hamma kanaa qofti galuu qaba jedhee hamma isaanii kwaantitii isaanii yoo murteessuudha jechuudha. Kootaan isa kanadha. Boykootiin ammoo boykootiin egaa diduudha guutummaatti bituu diduudha. A trade boycott organized by government eliminated the import of either specific commodity or the total range of export products sold by the country against which the boycott is organized jechuudha. Biyyi boycott taatu hin jirti jechuun fakkeenyaaf meeshaa Raashiyaa dhufu akka hin binne yoo jedhe mootummaan boycotted godhaa jechuudha. Boycotted godheeraa jechuudha yookaan immoo bituu dideeraa jechuudha. Government eliminate the import of either specific commodity wayii jechuudha. Meeshaa akkana jedhe meeshaan akkanaa akka hin seenne jedhee boycott jedhe guutummaatti akka alarraa akka hin galle yoo dhowwu boycottidha. Blockadein wanta akkasiis hin jira. Kan biraani loans, credits and currency manipulationidha. Kan biraan ammoo isaan kunis karaa economic instrumentidha. Isaanis loansiin akkuma beektan liqiidha. Creditiin maadha liqaamadha innis. The currency manipulation currency immoo manipulate gochuun jira. Dolaaraa fi birrii waliin dolaari tokko qarshii birrii hamma kanaa akka ta'u manipulate gochuu. These include guaranteeing loans jechuun liqii diriirsuudha, liqii eeyyamuudha. Favorable reward offered by the major power to developing countries or extending credits. Yeroo baay'ee egaa liqiin kan kennamu yeroo baay'ee akka riwaardiitti jechuudha. Biyyoota major powerii warra ta'aniif dhaani kan kennamu. Fakkeenyaaf Ameerikaan major poweridha, super poweridha. Biyyoota guddachaa jiran developing countryidhaaf liqii ni kenniti, creditis ni kenniti jechuudha. The manipulation of currency rate is also used to create more or less favorable terms of trade between country. Kana jechuunis favorably uumuu danda'a. Manipulate gochuun fakkeenyaaf qarshii hamma qarshii gadi buusuu dolaaraan yookaan immoo egaan kun bifa lamadha kan inni qabu. Fakkeenyaaf yeroo dargii fudhattan fixed rate of exchange ture. Bakka hamma kanaan siin ta'u taanaan ni jedhee yeroo nama hiikaa dura dhaabachaa ture argitu. Fixed rate of floating ni siin jira. Yeroo tokko tokko gadi buufta. Just yeroo tokko tokko immoo ol kaasta. Akkasittiin manipulate gochuun hin danda'ama. Embargoodha. Amma baay'ee ol ka'eera. Dolaarri 50 yoo irra ga'eera. 55 tuqaa tokkodha wayitaan viidiyoo kana hojjedhu kuma jechuudha. Akkuma kana dabalaa bula fakkaata. Fixedis miti akka floatingidha jechuudha baay'eesa. Embargoodha inni biraan ammoo. Embargoon egaa government that seeks to deprive another country of goods prohibits its own businessmen from concluding its transaction with commercial organization in the country against which the embargo is organized jechuudha. Embargoon immoo daldaltoonni biizinasii lama hin jiru asiif achi gamaaf gamana jechuudha. Biizinasmeeniin hin jira asii kan alaa meeshaa galchuun jira. Namichi kuni organizationii wayii jechuudha. Dhaabbanni wayii asii kan alaa meeshaa galchu jira. Commercial organizationii wayii irraa fidamiti ree fakkeenyaaf maal siniin haa jedhu. Kaampaaniin alaa meeshaa fidu maalidha? Anamma san keessan galuu economicsii barreessanitti taa'imaan economistoonni
just dhorkuudha jechuudha akka inni hin binne meeshaa sana alaa biizinasmeeniin yookaan orgaanaayzeeshinii asii kun orgaanaayzeeshinii alaa sanarraa akka inni meeshaa komoditii wayii gudii wayii akka inni hin binne dhorkuudha jechuudha kun embaargoo kan jennuun foreign aididha kan biraa economic instrumentiin bira foreign aid the transfer of money goods or technical advice from donor to recipient is an instrument of foreign policy. Foreign aid gargaarsa alaa jechuudha. Gargaarsa alaa manii ta'uu danda'a. Gargaarsi gaabii qarshiitu galaa yookaan gudi meeshaa adda addaa gargaaruu dandeessi biyya tokko biyya biraa. Technical advice akkas akka gorsa teeknikaa jechuudha. Gorsa teeknikaa ta'uu danda'a. Donor jechuun biyya kennitee yoo taatu risiipaantii namoo biyya fudhattudha. Arjoomaa fi arjoomamtuu jechuudha. Kun egaa meeshaa foreign policy yookaan imaammata alaa keessaa tokkodha jechuudha gargaarsi alaa kuni. Egaa military aid inni kun sadaffaadha baay'ee ji'oton ta'en sadaffaadha inni kun. Sadaffaa fi isa dhumaadha. Inni jalqabaa dippiloomaasiidha jennee jirra political instrumentiidha dippiloomaasiin. Inni lammaffaan ammoo economic instrumentiidha achi jalatti waan aga'eef jiru kana laallee jirra. Inni sadaffaaf dhumaa ammoo military aididha jechuudha. Militaryidha inni kun military instrumentiidha jechuudha. Rich countries spend millions of dollars to strengthen their continental friendship or alliance jechuudha. Biyyoonni guddatan biyyoonni dureessonni doolaara baay'ee qarshii baay'ee kan isaan irratti invest godhan irratti baasan maal irratti friendship irratti alliyaansii irratti just Ameerikaan fakkeenyaaf alliyaansii Itoophiyaa wajjin uumuudhaaf qarshii guddaa baafti Itoophiyaa fira godhachuuf jechuudha. Maaliif ji'oopolitiksii Itoophiyaan waliin qabdu baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. In this aid scheme the donor supply money donaroonni jechuun warri arjoomtonni kun amma rich country dha biyyoota guddataniidha. Isaan qarshii supply godhu qarshii laatu jechuudha. And materials laachuu danda'u meeshaalee adda addaa while the recipient provide most of the manpower. Recipientiin yookaan warri fudhatu kun ammoo yeroo baay'ee maal kennu manpower humna namaatti dhiyeessu isaan immoo jechuudha. The objective is to safeguard own security by strengthening the military capabilities of the alliance jechuudha. Military capability yookaan dandeettii waraanaa sana jabeessuudha jechuudha objectiviin isa. Karaa kanaan immoo security ofii eegu nagaa biyyattii eeguudha. By helping recipients biyyoonni guddatan kun maal argatu? Warra biyyoota guddachaa jiran kana gargaaruudhaan wantoonni isaan argatan recipients build up modern force by helping recipients build up modern forces. The donors hope to obtain some immediate political or security objective. Yeah. Recipientonni kan isaan fayyadamani modern force ijaaru humna ammayyaa ta'e humna waraanaa ammayyaa ta'e ijaaruudha. Donaroonni yookaan warri guddatan kun yookaan immoo warri riichii warri ta'an kun jechuudha biyyoonni kun kan isaan fayyadaman immoo maalidha political or security objective wayii qabu jechuudha. Interestii wayii qabu isaan immoo interestii wayii qabu. Fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaa kan isheen gargaartuuf Itoophiyaadhaaf kan isheen birmattuuf yeroo baay'ee warra dhihaa kana warra Raashiyaa kana maalii kana waan hin jaallanneefidha isaan dura dhaabachuudhaaf warra akka Chaayinaa kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan BRICSitti makamtee jirti dhiyeenya kana kanagaa Ameerikaan amma hin gaarreeffatti jechuudha kanas. Kuni military aididha. Most aid programs are obviously not undertaken solely for humanitarian purpose. Aid program sagantaawwan gargaarsaa tokko hin jirmini. Isaan yeroo baay'ee sababiima namummaatiif miti jechuudha.
Fakkeenyaaf Ameerikaan yeroo baay'ee ergiti gargaarsa namummaa jettee Itoophiyaadhaaf maateeriyaalii adda addaa meeshaalee nyaataa qarshiisatu karaa baay'eedhaan. Garuu humanitaariyaadhaan parpasiidhaaf jechuu hin dandeenyu yeroo baay'ee namummaa itti dhagahamee qofaafi miti waa barbaaddi jechuudha. Interestii wayii barbaaddi qabdi. In the long run it is designed to help secure certain of the donors political objective wayii qabdi jechuudha. Long run keessatti yookaan karoora yeroo dheeraa keessatti waa qabattee jirti jechuudha. Which it cannot achieve solely through diplomacy. Karaa dippiloomaasii galmaan ga'uu kan hin dandeenye, karaa propaganda galmaan ga'uu kan hin dandeenye, yookaan karaa waraanaa galmaan ga'uu kan hin dandeenye, karaa maalii qofa galmaan ga'uu kan dandeessu, karaa gargaarsa, maqaa gargaarsaatti humanitarian aididhaan qofa galmaan ga'uu kan dandeessutu jiraa fi Itoophiyaadhaaf dursitee birmatti malee miskiina hin ta'in asiin sobdii jechuudha Ameerikaan. Biyyoonni kaanis. The aim is to change the domestic or foreign policies of the recipient countries jechuudha. Kaayyoon ijoon domestic policy imaammata keessaa inni jennu jira miti imaammata keessaa jijjiirsisu yookaan immoo imaammata alaa jijjiirsisuudha jechuudha. Kaayyoon ishee Itoophiyaa nama fakkeenya Ameerikaan gaafa Itoophiyaa gargaartu imaammata Itoophiyaan imaammata keessaa Itoophiyaa jijjiirsisu yookaan immoo imaammata alaatti jijjiirsisuudha jechuudha kaayyoon tokko. The government can be rewarded through increased aid. Mootummaan immoo mootummaan Itoophiyaa akka isheen jette gaafa godhe maal reward ta'a badhaasa akkamii argate jechuudha. Gargaarsa allotment if it is promises. For example, political and economic reform like adopting liberal democracy fakkeenyaaf democracy Ameerikaan hordoftu yoo hordofe waan akkasiin kana gaafa godhe ideology isaanii gaafa fudhate waa badhaasu jechuudha isaan immoo or it can be threatened with the reduction in aid if the reformer not carried out yoo reformi sana hin fidu ta'e raawwatu ta'e just policy iyyuu akka isheen jettetti baasuufii qaba jechuudha amma akka ideology isheen hordofoo ta'e gargaarsa qarshii addunyaa baankii addunyaarraa argachuudhaaf poolisii isaa jijjiiruu qaba jechuudha akka isaan jedhan gochuu qaba amma karaa kanaan niyoo kolonializimiin Afrikaa keessa jira jechuudha harka lafa jalaatiin Afrikaa bitaa jiru gargaarsaan maqaa kana waan akkasiitiin jechuudha. Walumaa gala kana fakkaata ture foreign policy instruments of foreign policy nuti paartii kana jalatti ilaalle jechuudha. Egaan tuutoriyaalii faana obboleessa keessan ol yaadda baratichaan ture yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irra hamma dhumaatti waan na dhaggeeffattaniif baay'een isin jaaladha saba qashtiin waan isin jaaladhu ufan amma kana isiniif hiixadhe miidiyaa dirree barnootaa faaraa irratti subscribe gochuu akka hin daganne tuutoriyaalii itti aanuun ammoo overview of Ethiopian foreign policy ilaalla jechuudha ammas ittuu nagaan naa turaa isinan jaaladha bye bye.